Dhiigni uummata Oromoo godinaalee daangaa irratti dhangala'u akka dhaabbatu ayyoonni qondaalonni paartii mormituu rogeeyyii fi fayyadamtoonni miidiyaa hawaasaa gaafataniiru. Xiinxalaan siyaasaa obbo Jawaar Mohammed akkas jechuudhaan toora Facebook isaanii gubbaarratti gallakkisaniiru. Dhiyeenya kana Horroo Guduruu Wallaggaa naannoo Aabee Dongorootti hidhattoonni faannoo Wallaggaa ofiin jedhan jumlaan ajjeesanii itti aansuudhaan Dr. Sultaan Abdaa yaada fuula Facebook isaanii irratti barreessaniin barri bara qumaaraati uummanni Oromoo daangaa irra jiru ni boo'a. Harka shimee inni furdate nageenya uummataa tiksuu hin dandeenye fedhiis hin qabu jechuudhaan katabeera. Itti dabaluun qondaalli Koongireesii Federaalawaa Oromoo Hamzaa Booranaa godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Aabee Dongoroo ganda Oomaa Galeessaatti jiraattonni humnoota badii faannoodhaan ajjeefamanii saamamanii isaanii kan ammoo qe'ee isaaniirraa buqqaafamanii xiyyeeffannoo fi deeggarsa ariifachiisaa barbaadu jedhama. Egaan akkam jirtu hordoftoota eebbaa biroodkaastii warreen maatii keenyan ta'an ammoo sabiskiraayib gochuun mallattoo bilbilaa tuqaa komentii jalatti yaadaaf qabdannuuf sheer gochuudhaan hiriyoota keessan bukkee geessisa. Dhiigni uummata Oromoo godinaalee daangaa irratti dhangala'u akka dhaabbatu ayyoonnii fi qondaalonni paartii mormituu rogeeyyii fi fayyadamtoonni miidiyaa hawaasaa gaafatanii weerara daangaa fi babal'ifannaa lafaa humnoonni finxaaleeyyii faannoo fi mootummaan naannoo Sumaalee godinaalee Oromiyaa daangaa irra jiran kanneen akka Wallagga Bahaa, Horroo Guduruu Wallaggaa, Shawaa Bahaa, Shawaa Kaabaa fi Shawaa Lixaa, Harargee Bahaa, Harargee Lixaa, Baalee fi Booranaa irratti raawwataniin maatii fi buqqaatii waggaa 7 darbaniif dhaqqabe akka dhaabbatu ayyoonni qondaalonni paartii mormituu rogeeyyii fi fayyadamtoonni miidiyaa hawaasaa gaafatanii jiru. Tibbana aleellaa godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Aabee Dongoroo ganda Oomaa Galeessaatti dhaqqabeen daa'immanii fi dubartoota maanguddoota dabalatee namoonni 30 ta'an lubbuu dhabani. Namoonni 6,629 immoo buqqa'uun mana barumsaa Garaaroo Loomicaa keessa qabachuun rakkoo namummaa hamaa keessa jiru. Waggoota 7 darban godinaalee Horroo Guduruu Wallaggaa Bahaa fi Salaalee keessatti ajjechaan jumlaa buqqaatiin uummataa saamicha qabeenyaa weerarrii fi lafa babal'ifannaa humnoota finxaaleeyyii faannootiin yoo adeemsifamu godinaalee Harargee lamaan Booranaa fi Baalee keessatti ammoo humnoonni mootummaa naannoo Sumaalee bobbaasee waraana uummata irratti banuun miidhaa lubbuu fi qabeenyaa dhaqqabsiisu lafa Oromiyaa bal'aa humnaan fudhatanii jiru. Manni godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Aabee Dongoroo ganda Oomaa Galeessaa irraa buqqa'uun mana barumsaa keessa qubatee addatti dubartoota rakkoo ulfaataa keessummeessaa jiraachuu ibsuun uummanni Oromoo birmannaa akka isaaniif taasisu imimmaan xuruuraataa waamicha taasisaniiru. Viidiyoon dubartoota kanaa miidiyaalee hawaasummaa irratti qoodamu hordofee rogeeyyii fi fayyadamtoonni miidiyaa hawaasaa miidhaan uummata nagaa irraa ga'u akka dhaabbatu gaafatanii jiru. Xiinxalaan siyaasaa obbo Jawaar Mohammed akkas jechuudhaan toora Facebook isaanii gubbaarratti gallakkisaniiru. Dhiyeenya kana Horroo Guduruu Wallaggaa naannoo Aabee Dongorootti hidhattoonni faannoo Wallaggaa ofiin jedhan jumlaan ajjeesanii sana duras Wallagga Bahaa giddaa ayyaanaatti Shawaa Lixaa noonnootti ajjechaa wal fakkaataatu raawwatame. Maaltu deemaa jira? Faannoo Wallaggaa jedhamu kun humna akkamiiti? Humni kun bara 2020 hanga 2021 ijaarame kan ijaare mootummaadha yoo yaadattan yeroo sana raayyaan ittisa biyyaa fi humni addaa Oromiyaa gara lola Tigraay duulanii turanii qaawwa kana fayyadamuun humni waboo milishoota mootummaa humna caaluun iddoolee hedduu dhuunfatee ture. Yennaa kana falli barbaada dura dhalattoota Amaaraa irratti ajjechaan raawwatame gochaa sanaanis wabootti laatamee dhugaan ture garuu ajjechaa sana kan raawwate humna mootummaa waboo fakkeessee ijaare kan Faqqadaa Abdiisaa hoogganamaa ture ta'uu gaazexaan Washington Post boodarra saaxiluun ni yaadatama jedheen abdadha jedha Jawaar Mohammed. Dr. Sultaan Abdaa yaada fuula barruu Facebook isaanii irratti barreessaniin barri bara qumaaraatiin uummanni Oromoo daangaa irra jiru ni boo'a. Harki shimee inni furdate nageenya uummataa tiksuu hin dandeenye fedhiis hin qabu jedhani. Qondaalli Koongireesii Federaalawaa Oromoo Hamzaa Booranaa godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Aabee Dongoroo ganda Oomaa Galeessaatti jiraattonni humnoota badii faannoodhaan ajjeefamanii saamamanii isaanii kan ammoo qe'ee isaanii irraa buqqaafamanii xiyyeeffannoo fi deeggarsa ariifachiisaa barbaadu jedhe. Kanumaan wal qabatee dubbiin cimtuun amma jirtu ammallee humna badii kanaan aanaalee akka Amuruu, Kiiramuu, Jadagaa Jaartee fi marfamanii rakkataa akka jiran eere. Qaamni hidhannoo guutuun hawaasa marsee jiru kun yoom dhufee na fixa jedhanii yaadaa fi sodaa jabduu keessa akka jiran ibsee jira. Kanaafi
qaamonni mootummaa biyya bulchaa jirtan ammas humni badii kun gochaa sukkanneessaa uummata keenya aanaa Aabee Dongoroo ganda Oomaa Galeessaatti raawwate akka uummata keenya aanaa Amuruu kiramuu fi jaadagaa jaarteefaa jiran irratti irraawwanneef uummatichaaf akka birmattan jechuun gaafate. Nagaraa dhugumaa guutamaa hammoo gama isaatiin warri keenya roorroo hin jaallatanii sirnaa fi safuun waan guddatanii fi namatti hin darbanii kan isaanii tolan malee lolaan dabarsanii kan biraa fi hin kennine ammuma itti yoo cimillee ormaa fi injilbeenfatanii jechuun feesbuukii isaa irratti barreesseera. Itti fufuun garuu rakkoo gidiraa fi shirri irraa dhaabbatee hin beekum. Kunis inuma darba jedhaniitiin rakkoo akka abiddaa gubu ciniinnatanii keessa darbuun akkasiin roorroo firaa fi diina jalaa ba'uun dhiigaa fi lafee isaatti biyya abbaa isaa tikfachaa harragee jedhe. Uummatni nagaa jaallatuu fi nagaa lallabu kun sirna nagaa addunyaa guutuu barsiise. Kun baraan nagaa dhabuun waan sirrii miti qeesaatti dhaanamuun waan hin taanedha. Dhugaan hin badiin jechuun yaada isaa goolabe. Namoonni hedduun rakkoo uummata kanaa akka furamuu fi humna finxaalessaa faannoo laga mormor ceeqee Oromoo nagaa dhabsisiise mootummaan akka baasu gaafataniiru. Maddi OMN ti.